ما تدمي شنتين يرمون فدا سيتين بدا guys كنا لما فتح مالي فول درايفز بيكم زيتا تكي قبل دم سموت كان رام فني متى وما انت انا I don't know والله انا اباكي يا وما انت هذا فبتا تي بك خنا نجسي ادونت وانت والله امبيوغان دتشوتا ببريدا خنا نغا وان خنا نغا فتدي يعني ادوتا كغلتو من سجد كنا قبل سنجد انه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شمر كفو نجر. عرفتو تايكا ولا تازو. نهار أنا. أنا challenge. No gabi gagababa. وانا نفري رابرو فعلو جرا وانا سنيس فري رابرو فيتان تو جرا سو gabi شانكو فانكو بيسي أنا هدونا كنا ديرتو سيمبيدو هدونا سوون جالادو. Kanafu tomora gaafii kiyya sanbooda asigi kenna takaan kennaafi akan jaalatu abdiin qaba kanafu hanga xumura video kiyyaatiin wajjin turti gaarii isiniin jedha kenna sammarka qabda maal cingata video na kenni taka lazima okay adara gaafiin itti takkaffaa maal jetti maamilee amata meeqatti heerumuu barbaadda إفرح أما تاني قلت يروم برباد أني أما تدمي عفورتين يروم فدا دران أما تدمي شان توري أما تكاني رسيف وأنا رسيف بيأخو ريدي اللي نجرو قالوا واني رأي رسيف أزين قالوا مال ترتو أنجستك ترو في تيجو سبب وهي كمان سبب من توري يروم فدو في دلقت ده يروم فدا Okay. Mama tadi cik awak juga asumis ya Rabbi nama tu aja jujur insyaAllah. Okay, gafin itu antu aruza jujur taki apaan orang mau timal jujur dah aruza jujur aruz ni egan agar orang tu kayaknya minus. Sargi. No. Cida. Sargi cida. Sargi nama Arif. Cida sah. Jadi apa mal? Apa kakek itu? Orang muda itu orang muda itu. Ama harus harga kau apa aja masih gale? Ayah. Aku masan ini sebab aku malah menjadi. Apa orang mau kulu apa orang mau lihat cuma menjadi. Inta lah kena cu kurba, inta lah kena cu. Tana Davis, tana aku gift you ni sih kan namsi tak. Tana mau bas beka. Wallahi, wan kun simple. Ama defa deha. Mal. Inta lah kena fi mucan inta lah kena cu. Tana mij arus itu ni orang tak kicra itu mal itu apa orang mau tu. gitu biar ada. Ayo kayak itu. Sekarang juga sih mungkin ada yang akan inspire no. Sargi aruza tidak. Ya udah biar kakek nak. Hai musik ada berbadu jadi. Baga gemadan. Cida aja. Apa orang mau lantai ki apa wali galati. Abo akan tibeho aruza sargi cida. Akka orang mau tikambeho kan cida o nafin dufneo cida. Yo mas andide aruza jatunya mau explain kau deh do. Nanjeda ni. Warri intala orang dirati. Khan warri diran intala orang intala rafdatchu. Kurban intala rafdatchu. Intala kurban la kutu. Hayen arganne kanafu full drives beekum zita takki qabadhu amma sammute kan ranfanne jedhata kaaru zaytun afaan oromoo qullutti gaa'ela jedhama gaa'ela naganya ana kana soni mani rusif kana gaa'ela jedhama gaa'ela aywa gaa'ela jedhaytun takka dhageen beeku amma booda ammoo naaf barnoota ta'a gaa'ela itti geessan gaa'ela keessan wanta namni naganya dhageen baga itti geessan gaa'ela keessan Baga tiga tan arus itu apa orang mau timis? Arbis fakta ki avan hatameti apa? Cidillen tak orang mau dah orang mau gusa baga tu aka waligala apa orang? Kade? Gaa'ela jedhama jechuudha. Warri akka khayyan bayna ni jirtan laali. Gaa'ela bari. Kana hojii yaadu turtan ni jiru. Maal Fatihaan maal jechuu deemti gaa'ela bara hojii barri. Okay. Gara gaafii sadaffaa. Gaafii sadaffaa ta'e. Dubartiin takka osoo hin heerumin dura maal godhuu qabdi maaltu jechuun namni tokko osoo hin heerumin dura dubartiin takka heerumuuf waan isirraa gahu hunda geeffattee siif galee mire yoo hin heerume suulii jibbultii keenya ni jabeeffachuu danda'a takkaaf immoo heerumuuf gahee jira wantoota garagaraatiif jechuun maal fa'aa godhuu qabdi.
dubartiin moo Eeywa. Fakkeenyaaf anaafati. Yeroo keenya duratti maaltu nurraa eegama? heerumaa kan duratti an akka kiyyatti an akka dubartii biroon beeku amma Akkuma anoo dubartii mata akkasiin jedhe akkuma amma namni hundi no jechuun ka ammaan akka silaa akka dubartiin tahuu qabdu silaa fedha an kan silaa ka gorsuu ka dandahe dubartiin takka osoo hin heerumin osoo dura hin heerumin osoo mana haadhaatti hin bahin dura takkaffaa uf danda'uu qabdi. Akkama uf danda'u danda'uu jechuun wanti qollee taatu horii isii qabaachuu ni qabdi jedhee yaada. Addunyaa yookaan qabeenya mataa isii ka uf dandahaa yookiin immoo dalagaa takka dalagaa diqqaa takka illee qabaattee uf danda'uu qabda. Osteetuma osoo waan takka hin qabne jaarsa jala deemurra waan dalagaa takka ofiin dandahaa faamilii ta'anii dandahaa. Of course dura faamilii nuti jabdu waan taateef faamilii ta'ee yoo okay dubartiin takka by the way rakkina hin qaban faamiliin isaanii waan ta'eef already isin uf dandeessi jedhama sana. I think so. Ka ammoo ka irraa gada feesan maybe takka miti kaan immoo waan faamilii keetiif kaayadu waan ta'u jecha osoo nama dhiiraa takka jala hin deemin mucaan dhiiraa sanii yookiin immoo jaarsi kee yookiin qaadhimaan kee dhugaa wal jaalattanii dura jaalalaa jira. Jaalatan immoo kabajaa jiraachuu qabu. Jaaltii mool ka guddattu kabajaadha. Kabajaa sana immoo maalti fidaa keessa akkas wanta keessa walii seenuu dhabu. Amma for example maybe dubbiif sinii kenna amma anaa jennu ani amma wanta kan qabu for real amma nin heerumaa mucaa takka nin akka maallaqa qaba nin heerumaa jala deema maallaqa jala deeme jechuudha. Ni jaaladhaa sini bareedaas garuu maallaqa qaba okay faamilii ta'e gargaara jedhee faamilii ta'e waan gargaaruu fedhuuf nin deema faamilii ta'e yoo waan ta'e rakkattee yookaan immoo faamilii namni ati dhukkubsatee namni waan fedhee ta'e faamilii ta'e gargaaruudhaan eenyurraa maallaqa san fuudhee gargaara. Jaarsa keessaa fakkaatu ture akkasini so anama akka kiyyatti maal godhuu qaba akka bikkan jaarsi kiyya qabu horii inni qabsan qabaachuu osoo hin ta'in uf danda'uun qaba faamilii ta'e danda'uun qaba uf danda'uu gisee sin hin jedhu waan hundarra ba'aa innillee faamilii qaba by the way namni ani itti heerumuu deemsan illee faamilii qaba innillee faamilii isaatiif dhiira faamilii isaa gargaaruu qaba faamilii gisee sin jedhu haadhaaf abbaa qofa osoo hin ta'in adaadaa jira eessuma jira akkoo jira so akka faamilii walitti jabaatan so waan ta'eef inni faamilii isaallee danda'e faamilii isaallee danda'uu ni qaba jedhee yaadu. So amma anammoo yoon mana keenya keessa heerumee bahee ani jaartii namaa tahe akka duraanii mana keenya dhufee ummata bira dhaabbachuu hin danda'u. Already ani jaartii namaati jiruu haarawaa yoo dalagaa mataa keetii qabaa yoo dalagaa godhe faamilii ta'e waan fedhe godhuu danda'a. So dura uf danda'u. Waan biraa waa'ee dalagaa yookaan immoo qabeenyaan alatti dubartiin takka amma qabaachuu yookaan takka kana beekuu qabdi osoo gara gaa'elaan deemin jettee yaaddu. Dura nyaata godhuu qabanii. Eeyyaa nyaata baruun laazima dubartii takka irratti nyaati godhuun dirqama jaarsa ofii akka itti tajaajilan barachuun dirqama. Egaa heerumtellee namni takka heerumnaan by the way akka duraanii amma waan duraan ala gootuu fi mana keessanii gootuuf takka heerumnaan ka garaagarummaa. Mana kiyyaaf mana keetiin takka miti. Amma ummaa ta'e biraa yoo gabbaatee saayifuu gida deemuudhaan akka fedhe ta'eetiin deebi'a. Amma heerumnaan akkasii ilmoo takka guddisuu dandeettii. Yaa amma heerumnaan ati ni bultii seenaan ka. Waan sirraa eegamu dura godhii jechuudha dubartiin takka heerumuu hundaatti. Okay galatoomii. Okay gaaffiin kiyya ka afuraffaa jaalala ummaatiif qabdu ibsimi. Allah ummaati ammoo. Waan isiin akkasii ummaati jechuun ummaati tana jedhee jechaan ibsuun natti ulfaata. Ummaati addunyaa kanatti haadha biroon harkadhu namni na guddisee bikkaan jiru kan gahe isiidha sababa fi nam bikka kana jira. Ummaati jechuun nama baatii 9 garan na baatee na dhalee na hojii rakkattee na hojii waan meeqataatee ummaati jechuun anaaf waan hundaan tana jechootaan ibsuu natti ulfaata. Ummaati anaaf addunyaatti guutuu yoo isin hin jirre garuu wallaahi waan jiraadhuun so yaa nama waan takka isii malee godhuu hin danda'u. Isitti moraalitii yaa isittuu na bira dhaabbata. Ummaati anaaf I don't know wallahi anaaf abbaa kiyyaa ummaati haadhaaf abbaa taatee bikka kana nageessee hedduu natti wanta. Wallahi hin beekan. Ummaati yaa jechootaan ibsuu hin danda'u. Jechisi ibsuu hin jiru. Jaalala haadha qaban immoo waan tokko godhanii fi hoo ibsuudha malee akkas jechuu. Ummaati yaa jechootaan ibsuu ni ulfaata. Dhugaadha garuu nutis anis jechuun ammas viidiyoon koo waraabama hirmaannaa isaanii keessatti
mana kana ni dhufa Nairobi eega dhufee keessatti namni akka faamiliitti dhiyaadhee saa fedhetti an yooni mana isaanii dhufe takki mana Ifraafaa yooni dhufe yoo nyaata nyaachuu fedhe an gaafa dhuseenee nyaadhee akka bakka jechuun dhugaadha haadha jechuun haadha hundayyuu haadha nama hundaa ija tokkoon nama laaltu keessaa akka Hacaaluun jedhee kan sitti baqatees kan sirraa dhalatees ija tokko laalta ormaaf biran jettu kan beela'ee filata. So umantini anaaf haadha anaaf saahiba anaaf waan hunda ummaa qofa osoo hin ta'in na hojii saahiba na hubatti bas umanti waan hunda kiyya waan hunda nama haadha na hubatu takka an gizee takka gizee ilaalu haati akka haadhatee barbaadee ni dhabe hedduu takka ilmaan isii jaalatti umanti haati hundi haadha ilmoo ni jaalata anta haadha namaan beeku garuu umanti yaa nutiif ufirraa azin nuuf jecha waan meeqa dabarsite nuuf jecha waan hedduu dabarsite umanti wallahi so ummati tanaan jedhee ibsu osoo anan ibsu baadheewu ni beekta ummati waan taateefis namni ummati beeku maalummaa isii ni beeka so ummati jechaan ibsuu hin danda'an ummati anaaf addunyaati rabbiin gaditti namni ani ummati caalsifadhu hin jiru. Okay, galatoomne. Gaafiin shanaffaa takkiimmoo gaafiin xumuraa maalidha osoo saahiba dhiiraa kan akka obboleessaatti ilaaltu saahiba keeti mistira keetti matta akka saahiba akka obboleessaa ilaalta saahiba akkasii san of biraa qabaattee si immoo takkii saahiba dubartii takka geelee biyya biraati likki jaalatta garuu si biraan jirtu si isiillee hundatti matti kan filatta lamaan keessas fudhadhu siin jedhanii. Irra naa deebi gaafii saahiba dhiiraa qabda akka obboleessaatti akka faamilii wallaaltan mistiraan kee hundaa isaaf qoodda akkuma dubartii akka geelee godhatutti jechuudha. Okay, dubartii geelee ta'e biyya biroo jirtu. Saahiba dhiiraa filadha. Ta'innis kasi bira jiru sana. Okay. An isin na bira jiraachuu miti geeleen tiyaa na bira jirteewu geeleen tiyaa na bira jirtee waan hundaaf godhee garuu immoo nama dhiiraa kan nama dhiiraa irra filadha dhalaarra. Dhugaadha. Dhiiraatu waa hedduu beekaa siif galee akkasii jechuudha. Okay, gaafiin tiitaarraa haasumarra xumuramtii jechuu ifra mammilee waan saayimii qaalii dabarsina kanatti hedduu akka galatoomis hin jedhu. Atileen hedduu takka galatoomisa waan ati nasinna afartee jechoota babbareedaa kana nagaafattee waan kana nagaafatte jedhee yaadne hedduu takka galatoomisa jedhe. Kennaa qabdi siin jedhe nu raamfatte. Akkasii isaa kennaa ni jirti naa kenne. Ayo siifin bidaa reefa. Guys kennaa. Ulleeffatee maali? Moo waan guddaa wallahi. Maali yoonni kun? Like boy. Sabuna qaamaati. Take free abbaa shana kus qabata. Okay. That's all. Oh my god. Gammade? Wulii yoo yaga fayyadatu hundaan irraa hanfatu. Harka illee dhiqatti. Qaamaas yoo dhiqatti gaafa qaama dhiqattes alhamdulillah qaamni fatii amurii irra. Fedhi baa? Wayini mufidee maqaa. Ayya. Ijoollee. Ijoollee ti. Saayee. Maaliif sabuna qaamaa fitte? Namni waan sii kennatti fakkaannan garaatti kenna keessa. Malee waan biraatti. Guddannoo maaliif seenii ta'uu adeemsan ta'u? Chokkoleetaa keessa jira? Laashitii keessa jira? By the way, hedduun gammadee wallahi firii takkaa miti. Firii takkaa miti. Firii shan naaf fidde. Boksaan naaf fidde. Galatooma. By the way manarra hin qabu. Wallahi hin jiru. Siifi meebar wulii gaafa dhiqatu takka takkaanu maal gootu? Si yaadadha. Laazima. So gizee qaama dhiqatumtaa Fatiyaa. Okay, galatoomii jechuudha. Hayyee turtiin keenya kanarraa akkana fakkaataa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti waan turtii gaarii nu wajjin turtaniif galatoomaa isin jedha. Waan yaada keessanii subscribe godhuun rafatina. jalatti dura subscribe waan dimtu tuqa subscribe boom kuma shantamaan na baasame kuma shantamaan ani bamboy ati shantamii boy akas so anga video birati da wali de minuti turtii gaarii nu wajjin turaa. Bye.